An kana dhibu yeroo hedduu uummanni kun boo'icha uummata gadaan isaa gadaa boo'ichaa tumuu maali jedha. Boo'icha booda goofandimiidha. Namni nama isaa ajjeese gumaa baafata. Ajjeesee malee taa'etumaan boo'ee yookiin immoo istooppii maali jedhee bara hundaa waggaa meeqa waan akkasii kun uummatti keenya barachuun qabu jedhaan. Nama si kabaleen kabalta malee boo'uun hin barbaachisu. Kanaafuu dhimmi har'a dhufee fi uummata keenya irratti uummata salaalee waan rakkoo isaanirra ga'e waan dur fiilmi irratti arginu ilmi namaa qalamaa jira. Kanaan olitti immoo kun ka'ul ba'ee kan bahin baay'een jiraachuu danda'a jedheetiin yaada. Kanaan alatti immoo uummanni kennummaan guutuun uummata rakkina guddaa keessa jiranii rakkoo kana immoo kan furuu danda'u yookiin qaamni wanti kun ilaallatu mootummaadha. San irratti immoo uummanni ofirraa dhaabuu danda'a jedheetiin yaada. Ani kalee gaafa qabsaa'u maastar pilaanii dura sirboota kiyya ka qabsoo gaafa sirbe maastar pilaanii keessas ta'ee galumaatti bilisummaa uummata kiyyaatii fi uummanni kiyya gamna guddaa bakka guddaa na haa ga'uu fi booyuun haadha teenna booyuun abboota keenyaa imimmaan isaanii haafu jedheeti. Har'as immoo booyichi kun hima jira. Kanaaf yoo qaamni dhaabuu danda'u hin dhaabin uummanni dhaabuu danda'a jedheetiin yaada. Nulleen immoo anis akka mataa kiyyaatti akka wallisaatti uummata waliin jirra. Wanti immoo faayidaaf jedhee uummata kiyyarraa achi maquuf hin jiru. Wanni konkolaatas ta'e manas ta'e qabnu saba qabna. Kanaaf wal argina. Gasii immoo tuubii kiyyas sabskiraayib godhaa isiniin jedha. Galatoomaa.